Harka fuun akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota kiyya kabajamoo kanneen addunyaa garaagaraa irraa daawwachaa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagayni kiyya isin haa dhaqqabu kan isiniin jedhu ana Dararaadha. Akkuma beekamu chaanaala kanaan yeroo baay'ee waa'ee qabiinsa maallaqaa haala diinagdeetii fi akkasuma entrepreneurship garaagaraa kan itti ilaallu ta'uu ni beekama. Kanneen hanga ammaa subscribe gootan galanni keenya guddaa akka baaraati. Kanneen hanga ammaa immoo idaamtanii maatiin ta'e subscribe godhuun karaa keenya akka dhuftan isiniin jechuun barbaada. Arraas akkuma beekamu waa'ee qabiinsa yookaan bulchiinsa maallaqaatiin wal qabate sagantaa xiqqoo takkaan isinii qabadee dhufe. Sagantaa teenya har'aatti dabruun dura kanneen hanga ammaa subscribe fi like godhin keessattuu namni afaan Oromoo dubbatu baay'inaan waa'ee biizinasaatii fi diinagdee kanarratti ilaaluu irratti hanqina guddaa waan qabnuuf yoo yaada qabaattan yaada keessan gara kommentiitiin wantoota isinii fooyya'uu barbaaddu akkanaa barreessitanii isiniin jechuu barbaada. Gamanumaan gara sagantaa teenyaa kan dabarru ta'a na waliin tura. Sagantaan keenya har'aa qajeelfamoota bulchiinsa faayinaansii qulfiilee ta'an laallaa jechuudha. Qajeelfamoota bulchiinsa faayinaansii kanneen qulfii ta'an hanga tokko har'a kutaa jalqabaatiif kan laallu ta'a. Qajeelfamoonni bulchiinsa faayinaansii yookaan akkaataa qabiinsa faayinaansii maaliif barbaachisan? Kanneen addunyaa tanarratti daldalan bakka yaadan dhaqqaban yookaan naggada keessatti turanii bakka yaadan dhaqqabuu danda'an kanneen qajeelfamoota faayinaansii sirritti beekanii hojiirra oolchanidha. So namni tokko akkaataa faayinaansii isaa itti qabu osoo hin beekne daldala tokko keessa yoo seene gaddeebi'uun isaa ifa gala jechuudha. Maaliif yoo kanaan jettan taate namni tokko akkaawuntii isaa ta biizinasaa akkasuma ta dhuunfaa isaa adda baasee kaayuu danda'uun jalqaba irratti dirqama. So kanaafuu mee qajeelfamoota bulchiinsa faayinaansii kanneen qulfii ta'an hanga tokko kan laallu ta'a har'aaf. Tokkoffaa irratti wal simataa kan ta'ee fi itti fufaa kan ta'e jechuudha. Akkana jechuun maal jechuudha? Tokkoon tokkoo daldala yookaan wal jijjiirraa faayinaansii keessatti bifa wal fakkaataa ta'ee fi poolisiilee wal fakkaataa fi itti fufiinsa qaban irratti kan raawwatamu ta'utu irra jiraata jechuudha. Waxaa gabaa jedhanii afaan Amaaraatiin yeroo takka kana ta'e yeroo takka kana ta'e osoo hin ta'in haalli ati isii kana itti qabuu qabdu haala wal simataa ta'e ta'uu danda'u qaba jechuudha. Lammaffaa yeroodhaan kan daangeffame yookaan yeroo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Akkana jechuun biyya takka keessatti fiisikal yiir yookaan bara bajataa kan jennu nuti jira. So bara bajataa kan mootummaas tahee dhaabbanni baasuu irratti hundaa'uudhaan bara 2025 hanga 2026tti fakkeenyaaf amma bara bajataa yoo kan jennu taate Juulaay 2025 irraa hanga Juulaay 2026tti bara bajataa jennee kan fudhannu yoo taate jidduu tanarratti hundaa'uudhaan baasii yookaan galii fi baasii teenya akkaataa qabiinsa faayinaansii keenyaa fireemworkii kana yookaan daangaa kana keessatti wal simsiisnee oofuutu nurraa eegamaa jechuudha. Okay, wanni barbaachisaa ta'eef yeroo yoon qabaanne bakka irraa eegaltu san malee bakka itti dhaabbattu hin qabdu. So kanaafuu bara bajataa yookaan yeroodhaan irratti hundaa'ee ta'uu qabaa jechuudha. Inni sadaffaan sababaawaa ta'uudha. Akkana jechuun pirojektiilee raawwachuu deemtu yookaan waan godhuu deemtu san deeggarsa waan san kan deeggaru ta'uu qaba. Akkaataan ati ittiin faayinaansii kee qabdu yookaan itti baaftu hundinuu poolisiilee yookaan seerota pirojektii hojjechuu jirtuu san akka galmaan geessuuf si gargaartu kanneen deeggaran irratti ta'uu danda'u qaba jechuudha. So baasiin baaftu sababa irratti tan hundooyte yookaan waan raawwachaa jirtu san galmaan ga'uu keessatti shoora tan taphattu tan deeggartu ta'uutu isirraa eegamaa jechuudha. Inni afraffaan ammoo sartifikeeta jennaan yookaan risiita yookaan waraqaa ragaa jechuudha. Tokkoon baasiin ati baaftu waraqaa ragaatiin deeggaramuu danda'u qabdi. Inni kun maaliif si gargaara? Wantoota baafte san maal irratti akka baafte? Wanti baafteef suni sababaa mitii kan jedhu adda si baasuuf jechuudha. Akkasuma hisaaba waggaa yeroodhaan daangeffamuu qabdi jennee mire meeqaan galchee meeqaan baasee adda baruudhaaf wanti suni waan waraqaan deeggaramte risiita waraqaa ragaatiin deeggaramte nagahee jennaan isiin deeggaramte ta'uun irra jiraataa jira. Inni jahaffaan galma qabaachuu galma kaayyachuu jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Galma sirrii ta'ee fi ifate kan itti dhaqqabuu dandeessu faayinaansiidhaan wal qabatee jaaruu qabda jechuudha. Sababni isaatiis
bulchiinsa faayinaansii keessatti galma faayinaansii qabaachuun isa ijoo fi barbaachisaa waan ta'eef. Torbaffaan qusannaa fi investimentiidha. Qusannaa fi investimentiin waliin nu barbaachisuuf namni tokko bulchiinsa faayinaansii isaa keessatti yookaan yeroo dheertuu bulchiinsa faayinaansii keessatti haala tasgabbaawaa uumuudhaaf siigaltee tokko qusannaa qabaachuu qaba. Qusannaa maaliin wal qabate? Yeroo hongee yeroo hatattamaa yookaan balaa tasaa tasit dhuftu wal qabatee wantoota si barbaachisu baasii barbaachisaa tahee fi akkasuma investimentii kee guddisuudhaaf waan si barbaachisu baasuu danda'uu qabdaa jechuudha. Gaafa qusattee qusannaa san ammoo fuutee kan yeroo hatattamaatiif si barbaachisu malee isa tirfii hafe san fuuteetti investimentii goota. Investi godhuun keessan ammoo maaliif si gargaara? Yeroo dheertuudhaaf haala faayinaansii tasgabbaawaa akka uumtuuf si gargaaraa jechuudha. Inni torbaffaan haala bulchiinsa liqaati. Rakkoo guddaa hawaasni keenya qabu bulchiinsa liqaatiin wal qabatee kan jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti liqiilee tan fudhachuu qabda tan fudhachuu hin qabne. Adda baaftee beekuu qabda liqii barbaachisoo ta'anii fi barbaachisoo hin ta'in. Hanga adda baaftee hin beeknetti liqii hunda ustee kan fudhattu yoo taate booda liqiin tuni mana sadarkaa sirra gurgurchiisutti deemti jechuudha. So kanaafuu liqii si barbaachiftu fudhachuu waan fudhattuuf san ammoo beekuu waan fudhatteef sanirra oolchuu erga oolchite ammoo haala ittiin deebisuu qabdu yeroo isaa hordoftee yeroo ofirraa deebisuun akka dhiphina faayinaansii keessa seennee fi qabiinsa faayinaansii dhuunfaa keetii keessatti shoora guddaa taphatti jechuudha. Inni saglaffaan sodaa balaati yookaan waan ifirraa sodaattu tokko haala ittiin bulchitu jechuudha. Tiriit waan si dura jiru tokko. Kuni maaliif si gargaara ammaan tana? Wanni inni si gargaaruuf kun tokkoffaan adagaa yookaan balaa hongee sababa faayinaansiitiin si dhufuu dandeessu adda baaftee beeytee fakkeenyaaf jijjiirama gabayaatiin wal qabatee siigaltee gabayaan adda addaa waliin makamuudhaan wal qabatee rakkoo ati firraa yaadin tasi mudachuu dandeessu haala ittiin hoogganuu dandeessu lafa kaayyachuun tarsiimoo yeroo dheertuu tan tasgabbii faayinaansii qabdu akka uummattuuf si gargaarti jechuudha. Inni kurnaffaatii fi kan dhumaa arraaf humnateetii gadi jiraachuu yookaan akka humnateetii jiraachuu. Kuni maaliif barbaachise? Namni gaafa waan keeshaa qabu beekee akka keesha isaatii gadi jiraate waan yeroo hatattamaa balaa hatattamaa isa mudattuuf qusatuu fi akkasuma investi godhuudhaaf waan qusatu qaba waan taateef. So akka keesha keetiittii fi hanga keesha keetiitii gaditti jiraachuun bulchiinsa faayinaansii keetii keessatti yookaan bulchiinsa qabiinsa maallaqa keetii keessatti shoora guddaa taphatti. Kutaa lammaffaa torbee dhufuutti fufna. Arraaf kaniin qabadee isin dhiyaadhe kana fakkaata. Torbee dhufu sagantaa wal fakkaatu hanga walitti deebinu bakkuma jirtanitti nageenya kiyya isin haa dhaqqabu. Peace.